lubbuudhaan si ibsa taanaan lubbuudhaan si ibsuu hin danda'ana beekta. Dhiigaan si ibsa taanaan dhiigaan si ibsuu hin danda'ana beekta. Buddeen keessan natti nadhoofne jaalalli keessanii nan jibbisiisne obbolummaan keessan nan dabbarre nan nuffisiisne garuu walumaa galatti maatiis nus ofis maqaa balleessite lafa kanatti akkati kuftu kan si godhee maaliidha naan jettee yeroo hundumaa na gaafatta yeroo naaf kennaan jedha. Omaa isinii deebisuun barbaanne sababiin isaas miiraan gaafa waa gootu waan hedduu balleessita. Suutetti gaafa waa gootu garuu waan hedduu sirreessita. Addoo sin jaalladha. Nungaa ilma dhiiraati. Yaa dhugaa rabbii baay'een si jaalladha addoo. Gaafan siin jedhu jechuun wal agarree wal dubbisuu dadhabnee wal ilaallee walitti boonyee wal biraa gallee beenna. Jechuun waan baay'ee wal shaakalchiisne walirraa dhabne irraa waan hedduu wajjin dabarsine irraa kallattii garaagaraatiin. So walumaa galatti deebii gaaffii keetiif wanta sii ta'u yoo jiraate addisuu dhugaa dubbachuudhaaf obbolummaan keessan nan nuffisiifne irra deebiin sitti hima. Maatummaan keessan nan jibbisiisne. Walii wajjin nyaachuun keenya natti nadhoofne walii wajjin dhuguun keenya homaa wanti na jibbisiise hin jiru. Garuu dhugaa tokkotu dhiifama koomentii tokko ilaaluu barbaadeni. Dhugaa tokkotu naa ifee innis jalqabarraa kaasee yoo sitti hime waan baay'ee walii wajjin haasa'aa turreerraa dhimma kana tarkaanfii kana akkam fudhachuu barbaadu yookiin immoo akkam fudhachuuf jedhu sitti himuuf si waamee obbolummaan keenya gaaficha baay'ee gatii miidhamuuf baay'ee gatii cabuu danda'uuf baay'ee nu harkaa fashkoo yookiin immoo daaraa botoroo gatii ta'uu danda'uu fi of qabee waan cimaan sitti hima hidhee sin jaalladheen dhiise hin dabarree erga yeroo sanaatii oollee bullee yaa suuta sammuu keessaniif waan baay'een gochuu yaale dhugaa dubbachuu fi islaamummaanii moor akkan hedduu isa kaleessaa caalaa isin jaalladhu godha malee akkan isin jibbu hin godhu. Inni kan biraan immoo jalqabarraa kaastee gaaffiin ati na gaafatte walumaa galatti cuunfaan yookiin gudunfaan gaaffii keetii maalumadha wanti gara kanatti sii fidee jette. Dhugaa keedha gaaffii namatti ta'a. Yaa kallattii garaagaraatiin waldaa keessattis ta'ee kallattii garaagaraatiin tajaajila garaagaraa irratti astu divaayideriyaans na harkisi chaarjiin irratti shuufi. Paartisipeetii yookiin immoo hirmaannaa gochaa ture beekta. Kanaaf namoota hedduuf naasuu guddaa ta'ee jira. Gochi ani raawwadhe kun. Hin nagaamati addisuun? Nagaamai. Wanta godhe kun namoota hedduudhaa fi naasuu rifannaa guddaa ta'eera. Warra na beekaniif, warra nan beekneef, warra miidiyaaf, warra lafarraaf, warra wajjin dhaladheef, warra wajjin walitti dhufeef kallattii garaagaraatiin namoota baay'eef naasuu guddaa itti uumee jira. So walumaa galatti tokko lama jedhee yoon sii hime sorry chaarjii sirreeffadha. Chaarjeriin dhoosaa keessa raakka. Thank you. Tokko lama jedheen gara wanta kanatti na fide yoon siif himuu barbaade jalqabarratti namooti waldaa keessaa wajjin tajaajilaa turreef wajjin tajaajilaa wajjin deddeebi'aa wajjin gatii wangeelaaf kaffalaa turre hedduun isaanii irraa fagaachuuf jecha yookiin immoo irraa baqachuuf jecha duubdeebiin ani godhe yookiin immoo isaanirraa baqannaan ani godhe deddeebiin isaanii hojiin isaanii oolmaan isaanii namoonni hojiin tajaajilu namoonni hojiin deddeebinu tajaajilli isaan kennanii fi fakkeenyummaa isaan qaban baay'een isaanii gatii mataa koo gararraa ta'aniif gatii natti ulfaataniif karaa macaafni jedhuu fi karaa isaan adeeman waaqaaf lafa gatii natti ta'eef baay'ee gatii natti ulfaateef
qobaa koo jiraachuu fi waldaa baqachuu filadhee akkuma ati beektu akkuma sittaasee waldaatti akkan deebi'uuf tajaajila akkan tajaajilu baay'ee na aggafaffaa turte garuu baqannaa namoota kanaaf yookiin immoo namoota kanaa wajjin deddeebi'uurraa ani qobaa koo istabil namuma ta'ee jiraachuu na wayya jedheen namoota kanarraa baqadhee waldaarraa baqadhee qobaa koo akkan ta'aa ture beektaa. Qobaa koo adda ba'uun yookiin immoo namoota kanarraa fagaachuuf baqachuun akkan yeroo dubbisuu qabaadhu akkan yeroo gaafachuu qabaadhu akkan yeroo akkasumallee akkuma waan biraa amantii kan biraa dubbisuudhaaf qo'achuu qabaadhu na taasisee jira. Isa booda gatii namoota wajjin deddeebi'aa tureef wajjin tajaajilaa turerraa fagaadheef akkasumas waldaa kiristaanaarraa gatiin xinnoo ishee duuba of deebisee fi carraa dubbisuu, carraa gaafachuu, carraa namoota garaagaraa wajjin mari'achuun argadhe. Namoota wajjin immoo gaafa mari'adhu assaayimentii walii wajjin dubbisuu, assaayimentii walii wajjin wal gaafachuu, walii wajjin mari'achuu, yaada walii qooduuf carraa guddaa qabaannee jechuudha. Isa booda gaafa gara dubbisuu, gara gaafachuu, gara qorachuutti gaafa gallu dhimma Sillaasee irratti dhimma waa'ee Sillaasee irratti macaafa qulqulluu irraa falaasamaa fi xiinsammuu namaatiin waan bixxilameef waan uumame waan ta'eef macaafni qulqulluu waa'ee Sillaasee yookiin immoo waa'ee tiriiniitii waa'ee tokkummaa sadanii waan nuun jedhu waan tokkitti waan hin qabneef bitaanatti galee isa booda sanarratti qorachuu gaafachuu jalqabee dhimmi Sillaasee kun biyya Giriikiitti abbootii amantiitiin yookiin immoo namoota amantii kanaan dura abbootii amantii kanaan dura jiraniin akka isaan wal mallatteessan irratti mari'atanii wanta kana akka isaan lafa qabsiisan dubbisee gaafan bira ga'uu dhimmi Sillaasee macaafa qulqulluu keessa akka hin jirre akka gaafan bira ga'uu baay'ee bitaanatti galee achumatti dhaabadhu. Asirratti gaafa dubbannu dhugaa fira godhannee walimmoo nama godhannee haasofna. Ati hin duutaa hin darbitaa dhugaan garuu baraan jiraata waan ta'eef. Gaaffiinsi gaafadha. Waldaan ati jalqaba keessatti gooftaa fudhatteen jedhaa keessatti dhalattee tajaajila jalqabde duukaa buutummaa si barsiisteetti moo si hin barsiisne? Na barsiisteetti. Waa'ee Sillaasee qeesii dirribaa fa'aa jalqabee abbuunee galataarraa jalqabee maaloorraa jalqabee makanii Yesuus mulu wangeel si barsiisan moo si hin barsiisne ol qabaa fa'aa kaasee eenyu fa'aa kaasanii si barsiisan moo si hin barsiisne mana keenya keessatti umurii waggaa 5 taanee utoo jirru faazerii waa'ee Sillaasee nu barsiiseera moo nu hin barsiisne? Ani iyyuu barsiiseera. Atu barsiisteetta dhaabbadhu. Saayinsiin gaafa dubbatu namni qaama 5 qaba. Fakkeenyaaf dhagni kee kun hundumtuu damee mataa isaa qaba. Dameen mataa kee kun immoo dhufee iddoo tokkotti ati nama tokko taate. Ati namoota jedhamta utuu hin taane nama jedhamta ture. Waa'ee Sillaasee si caalaa barsiisuus si caalaa dubbachuu caalaa waa'ee Sillaasee maal jettee akka ati barsiisaa turte bareecheen beeka. Akka jechuun isteeppiin raawundiin ati karaa sadeen gadda barsiisaa turte sun dogoggoradha jechuudha. Akka jechuun maal jechuudha? Dhaloota hedduu barsiisteetta yoo ta'e dhaloota hedduu sana dogoggora barsiisteetta jechuudha. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Abdiin nama moo nama miti? Abdiin nama. Abdiin fakkeenyaaf dhiirota si caalaa bareedan ilaaltee waan hawwitu tokko hin jira. Yookaan ilkaan isaanii, yookaan ija isaanii, yookaan funyaan isaanii, yookaan qomatii isaanii, yookaan sheephii isaanii jechuudha. Qomatii koo kana yookaan sheephii koo kana yookaan immoo ija koo funyaan koo hidhii koo kanaa akka jarreen kanaatti bareechachuun qaba wanta ta'eefi sammuu koo kan yookaan wantan dhiirota warra na caalaa bareedan irraati barbaadu kana idiit godhachuu nan danda'a jettee eenyummaa kee uumama Waaqayyo si uume kana idiit gochuu dandeessaa? Taap godhamee manni koo baay'ee gadi bu'ee jiraanii. Chargerii sirreeffataadha. Sheer gochuun taap gochuun nu bira dhaabbadhaa. Koomentii beekaman cufe. Mikinaatu teeshiniin namoota akka hin hatamneef jechuudha. Yoo isinii banees immoo isinii banuu hin danda'a. Mikinaatu amdoon koomentii irraa xaaxaatti hin qabu. Abdii. Dhagaamaa jira sagaleen isaa natti dhagaamaa jiru. Natti dhagaamaa jiru. Isin biratti dhagaamaara. Isin biratti dhagaamaara.
Dhiifama rifeensan qaba seerri rifeensa maruu deemaa jira. Tole. Abdii. Okay, connection kudha moo kan saadha? Kan koo nagaadha. Jaratatta furatti baafate fakkaata. Bayyeessus simseeru.